Akkam jirtan hordoftoota chaanalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessichaa viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas yuutuubarri martinuu yeroo yuutuub chaanalii banatee hojii ittiin eegale wantoonni godhuu qaban meen inni jiranii isaanis sabskraayibarii homa dafee akka guutanii fi gochaawwariin isaaniitis osoo inni ittiin dhiphatin yeroodhaan akka guutuuf wantoonni murtee isaan godhamuu qabu maal fa'a akka ta'e haruma salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Egaa gara viidiyochaatti seenuun dura warri Astaayituu chaanalii keenyaaf haaraa taatan Astaayituu sabskraayib akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Jalqaba yuutuub chaanalii erga kana banattaniin booda wantoonni guuttachuu qabdan baay'eetu jira. Isaan keessaa murteessoon loogoo mataa keessanii, chaanal neemii bareedaa qabaachuu qabdanii, akkasumas banarii yuutuub chaanalii keessaniif hedduu bareechitanii qabaachuu qabdanii, akkasumas yuutuub chaanalii keessan banarii irratti wantoonni akkanatti linkii gootanii kaa'uu qabdan sooshaal miidiyaalee keessan kan fayyadamuu qabdan baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa fayyadamtan hunda asirra linkii godhuudhaan kaastamaayzeeshinii keessan hojjetachuu qabdanii akkamitti akka hojjettan karuma salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisaa. Jalqaba yuutuub chaanalii keessaniif loogoo mataa keessanii murteessaa, akkasumas linkii yuutuub chaanalii keessanii murteessaa mataa keessanii akka qabdan jechuudha. Yeroonii fi loogoo ittiin hojjettan loogoo jechuun biraandii yuutuub chaanalii keessanii fi kan mataa keessanii ibsu akkamitti akka seentanii loogoo akka itti hojjettan viidiyoo amma dura hojjedheetiin jira. Viidiyoon amma dura hojjedhee irratti deebitanii ilaaluu dandeessan loogoo qofa, banariis akkamitti akka hojjetan, akkasumas linkiilee kana akkamitti akka linkii godhan ilaaluu ni dandeessan. Viidiyoo baay'een hojjedhee jira ammaan duratti. Har'aaf garuu irra deebi'eetiin isin agarsiisaa. Viidiyoo tokko irratti yuutuub chaanal kaastamaayzeeshinii keessa seentanii yuutuub istiidiyoo keessa seentanii jechuu jalqaba. Erga yuutuub istiidiyoo seentaniin booda wantoonni meeniin isin guuttachuu qabdan as keessatti, akkasumas diskiripshinii fi taayitilii diskiripshiniin kan yeroon fi namni yuur chaanal jee yuutuub chaanalii keessan irra seenu ibsi chaanalii keessanii hojiin isin hojjettan kan ittiin ibsitan murteessoon jiranii. Wantoonni meeniin murteessoon hojjetachuu qabdan achi keessa jiranii. Kaastamaayzeeshinii kana keessa maal fa'aa jira yoo jettanii akkanatti erga seentaniin booda maal seentanii akkana gad harkifattan. Erga kana gad harkifattan booda iddoo kaastamaayzeeshin jettuutu jira. Kaastamaayzeeshinii irra seenuudhaan kallattumaan gara isaa deemtanii kaastamaayzeeshiniin kun chaanal amma viidiyoolee qabdan viidiyoolee hojjetatan pileeylistii godhachuun bareeda isiniif, maaliif bu'aa guddaa qaba. Orderiidhaan isiniif ka'a kanatti feature section jira. Customize the layout of your channel homepage with up to 12 section jira. Wantoota 12 asiin gad dabaluu dandeessanii jechuudha. add section jecha akkanatti asiin iddoo kanaan add section jecha deemuu dandeessanii baay'ee isiniif murteessaadha. Anammaaf yeroodhaaf viidiyoo enda viidiyoo piipilar qofaan qaba. Namni yeroo fi yuutuub chaanalii keessa seenee akkana banee seenee maalamaatu jira. Waan lameen jiru maaliif viidiyoo enda viidiyoo piipilarii waan jirutu jira jechuudha. Saniifuu piipilar viidiyoo fi viidiyoo waan jiru qofaatu jira. Saniifuu kaastamaayzeeshinii keessaan add section jettee dabalaa deemuu ni dandeessanii. Maal fa'a live viidiyoo streamii fa'a wantoota adda addaa dabalatanii akka yeroon fi chaanalii keessan gama dura bananitti wantoonni nama harkisan, wantoonni mul'achuu qaban akka mul'atuuf hedduu bareeda. Akkasumas yeroon fi namni yuur chaanal jee seenee amma fakkeenyaaf asiin akkanatti yeroon fi yuutuub chaanalii keessa sarchi gootanii akkanatti isinii dhufe viidiyoon gama jalqabaa irratti isinii dhufu viidiyoo kana akkamitti akka gama fuuldura kaattan isaan akka seenu ni jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo barbaaddan kaachuu dandeessanii fuuldura garuu viidiyoo gaggabaabaan yuutuub chaanalii keessan dura akkana taa'uun qabu jechuudha. An viidiyoo gaggabaabaa firraa kaaseetiin jira. Firraa kaasaa isinis viidiyoo spotlight waan jettuutu jira jechuudha. Channel trial for people who haven't subscribed kan jiru kun viidiyoo fuuldura na mul'atu isa kana jijjiiruu ni dandeessan. Karaa salphaa ta'een jijjiiruu ni dandeessanii akkanatti viidiyoo taayitil jee jira. Taayitilii viidiyoo keetii jechuudha.
iddoo kanaan change godhuu dandeessanii yoo barbaadan ofirraa illee balleessuuf remove godhuu dandeessanii jechuudha. Saniifuu asiin viidiyoo fuuldura kaachuu ni dandeessanii jechuudha. Akkasumas dabalatatti wanni godhuu qabdan maali? Gasiixana kana gad harkifattanii future sectionii kana keessatti video and popular video waan jiru jira. Maqayyarra video and video populariin videoon kana video populariin isa kana abba lameen kana jechuudha marsaa lameen. Saniifuu harma salphaa ta'een akkana fuula duratti viidiyoo shortii warri qabdan firraa kaasuun dirqama ta'a. Sani maaliif viidiyoo shortii namni ilaalee yeroo subscribe isiniif godhe isinirraa kaasa subscribein akkasumas isinirraa hirataasi. Yoon ifi akkana fayyadamtan isin fayyada. Saniifuu siistama kana fayyadamuun hedduu murteessaa. Akkasumatti siistama kana fayyadaman ja'a. Dabalatatti ammas channel customization waan isaan wantoonni isin fayyadamuu qabdan maali? Layout irra kana jira. Branding irratti immoo iddoo mainin murteessuun iddoo kana jechuudha. Picture jira. Picture jechuun logo channel branding YouTube channel kan ibsu. Isa saniifuu murteessuun iddoo kana. Iddoo kanatti channel keessanii branding YouTube channel logo mataa keessanii itti hojjetatanii yoo feetan maqaa keessanii irra gootanii yoo feetan waan addaa branding kan mataa keessanii qofa kan namni hin qabne godhachuu qabdanii asiin set godhuu qabdanii jechuudha. Yoo barbaadan edit gootanillee change godhuu dandeessan. Softwarein irratti edit gootan isaa bilbila keessan irratti canva.com appii hedduutu jira. Kompiitara irratti immoo kanuma new tab jettanii Canva kallattumaan search godhee isinii dhufuu danda'a jechuudha. Isa kana social media garagaraatiif dizaayinii banarii keessanii akkasumas logo customizationii mataa keessanii waan adda addaa ittiin hojjechuudhaaf canva.com jettanii register ta'uu qabdan. Amma YouTube channel emailii mataa keessanii emailii kabiraatiinis ta'u kan YouTube channel itti banatanii illee ta'u create godhuu ichuu qabdanii jechuudha. Maaliif accountii create godhuu isin gaafata. Banarii YouTube channelidhaaf, Facebookidhaaf, WhatsAppidhaaf akkasumas social media Instagram kan barbaadan hundaafuu waan barbaadan asirratti hojjechuu ni dandeessan. Akkasumas illee viidiyoo illee edit godhuu ni dandeessanii. Maaliif barbaachisaa inni kun? Wantoonni murteessoon as keessa jiran kun amma fakkeenyaaf banner image, video watermark akkasumas picture logo kan jedhamu kun isa kanarratti kan edit ta'u waan kan itti kanarratti jechuudha. Saniifuu appii kana firiidha doolaara isin gaafatu bilbila keessan irratti immoo akka appilikeeshinaa jira buufattanii fayyadamuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf baanara yoo barbaadde hankaniin hojjetadhee jiru baanara irratti isa kana yoo gartan yoo isiniin mul'ate jira yoo isiniin mul'ate kana inni kun eessee jira yoo jettan akkana chaanaalee hiyyaaf isa kana jechuudha. Baanar image kan jiru kana yoo ni fe'asin dhuftan akkana tolsiitee yoo ni ilaaltu baanar jechuun baanar imeejiin isa kana hangama gubbaa jiru kana. Saniifuu Canva appii kanarratti waan barbaaddan hojjetachuu dandeessanii customize karaa keessan gootanii amma fakkeenyaaf waan isa kana edit godhuu ni danda'a. Edit ergaan godhee fixeen boodatti barreeffama dizaayina barbaadetti yoo kana barbaades kanatti saving godhaa jechuudha. Save isaan iddoo shareetti kanarra buutanii edit gootanii erga fixan booda download iddoo irra buutanii kallattumaan freely download isinii ta'a jechuudha. Download ta'ee dhumaa kallattumaan gamas dhuftanii ol baafattan upload jettanii akkanatti download ta'ee isinii dhufa bifa imeejiitiin jechuudha. Erga download ta'ee isinii dhumeen booda oluma baafattan kallattumaan as keessa dhuftanii customization keessa dhuftanii change jettanii. Saayiziin yeroo baay'ee namoonni baay'een imeejiin asirraa saayiziin isaa dura guddataa yookaan duraa xiqqaata. Saniifuu guddatee isin xiqqaannes saayizii ofiif adjust godhee isinii dalagaa jechuudha kun. Saniifuu amma bu'ee jira isa bu'ee kana kallattumaan dhuftee ol baafachuu ni dandeessa jechuudha change gootee. Akkasumas dabalata viidiyoo watermark jira. Viidiyoo watermark akkamitti akka hojjetan YouTube channel irratti akkana jira. Fakkeenyaaf viidiyoo makiyyagame dura yeroo ni fudhatan isa kana. Erga viidiyoon kun taphatee dhume subscribe godhi jee ifisi gaafata osooti subscribe namaa godhu hin banini jechuudha. Saniifuu viidiyoo watermarkiinis akkasuma baay'ee murteessaadha hojjetachuu qabdanii baay'ee barbaachisa waan ta'eef hojjetatanii asiin upload godhuu qabdanii yoo jijjiirrachuu barbaaddanis asiin jijjiirrachuu qabdanii jechuudha.
amma kan banari nuti hojjetu isaan asiin ol ba'ee daawunlood ta'ee banattanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Inni biraa ammaas dabalatatti beezik infoo isa dhuftan asiin ammaas harkifattanii gabalumarra beezik infoo keessatti maqaa yuutuub chaanaalii keessanii bareedaa ta'uu qaba gabaabbatee akka namni isa yaamuuf sirra kan isa jijjiirrachuu adjust godhachuu qabdanii jechuudha. Erga kana gootan booda maaltu jira? Erga kana gootan booda handle waan jettu jira. Handliin tun kan mataa keessanii qofa chaanaalii keessan qofaaf kan isin ibsu qofa jechuudha. Namni karaa biraatiin yoo fi YouTube chaanaalii keessan linkii hin beekne isa handle waan jettu sanii sarchi godhee argachuu danda'a. Description irratti immoo YouTube chaanaaliin keessan maal akka hojjetuu fi afaan akkamiin akka barsiiftan namoonni maal akka godhuu qaban subscribe akka isin godhuu qabu jechoota hanga 5,000 jechoota hanga 1,000 takka isin barreessuu dandeessanii tartiibaan waan adda addaa jechuudha. Description irratti ibsa mataa keessanii akkasumas translate for channel name and description language jira. Language barbaadan list asiin guutu aadis godhuu dandeessanii remove irraa godhuu dandeessan. Akkasumas channel URL jechuun channel keessaniif amma fakkeenyaaf channel keessaniif linkii channel keessanii yoo namni isin injii customization maqaa isaan basic info irra dhuftee isuma kana qofa fuutee erginaan kallattumaan channel linkiin channel keessii isa kana jechuudha guututti. And the link other social media kan jiru immoo hedduu bareedaadha. Asirratti link other social media nama fakkeenyaaf yoo fi kana ol dhufte asirra yoo click goote Facebook kiyyarra isin geessa. Asirra yoo click gootan immoo YouTube kiyyarra isin geessa. Asirra yoo click gootan Telegram kiyya akkasumas asirra yoo click gootan TikTok kiyyarra isin geessa. Kanaafuu asirraan kan linkii kun linkii ta'u Facebook jira jalqaba irratti erga Facebook wettanii barreessitan booda link title irratti itti aansitanii linkii Facebook mataa keessanii irra kaa'attanii YouTube asirrattis YouTube kiyyaaf linkii mataa kiyyaa kana Telegram kiyyaafis linkii mataa kiyyaa kana TikTok kiyyaafis linkii mataa kiyyaa kana ergasiin booda publish jettanii asiin akkanatti isiniif tartiibaan ol ba'aa jechuudha. Tartiibaan ol ba'a yoo ofirra kilii gootan kallattumaan gara linkii isa saniitti isin geessa. Baanarii fi kana akkatti hojjetan immoo asuma keessatti Canva app bilbila warra fayyadamtan Canva app yoo kana buufattanii kallattumaan itti fayyadamuu dandeessanii warri kompiitara qabdan immoo akkanumatti add a new tab jettanii canva.com ennaan kallattumaan isarra isin geessa. YouTube chaanaaliin keessan akka yeroo gabaabatti guddatuuf sistemoota kana hunda fayyadamuun hedduu bareedaan jira. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura. Yeroo gaarii.